Kan jirta hordoftoota dhaggeeffattoota keenya stuudiyoo keenyatti obbo Shimallis Abdiisaa qabannee dhiyaannee jirra. Stuudiyoo keenya keessatti Shimallis Abdiisaa wajjin ni taphannu. Shimallis Abdiisaa yaada isaanii irraa fuunuu namoonni dhaggeeffatu. Dhageen Shimallis itti fufnee. Beezikaalii wantoota gurguddoo sadii giddu galeessa godhata. Tokkoffaan dhimma dinagdeeti. Dhimma lafaati. Lammataan dhimma eenyummaati. Sadaffaan dhimma dimokiraasiiti. Oromoon akka gurmoofne akka hoggansan qaban akka ijaarameen deemne ture kan diin irratti hojjechaa kana cabsee jira jechaadha bu'uuraan. Oromoon uummata gurmaa'ee qabsaa'u qofa osoo hin taane ijaaramee milkaa'u akka ta'e diinaafis firaafis ifa godhee jira jechaadha. Afaan hayyuun keenya ittiin dubbatuu fi afaan hayyuun keenya qonnaan bulaa itti dubbatu beekaan eenyu kan beeksisu immoo eenyu kanatu rakkoo qabaachaa ture jechaadha. Eenyu beekan lubni tokko, abbaan gadaa tokko, ayyaantuun tokko, abbaan malkaa tokko, abbaan seeraa uummata keessa jiru, jaarsi biyyaa uummata keessa jiru, haati siqee uummata keessa jirtu. Ishiin isaa hiyyuudha. Barnoonni dhufe maal godhee nama mana barnootaa dhaqee sa'aatii 6 mana barnootaa keessa oole chookii fi waraqata dubbise barreesse beekaa godhee isa kaan immoo aadaaf duudhaa uummata Oromoo injifannoo meeqa keessa dabarsee asiin geessan immoo wallaalaa taasisa. Qaamoleen adda addaa Oromummaa fi Itoophiyaummaa walirraa fageessuu barbaadu. Inni keenya wallaalummaadhaan. Diinni immoo kaayyoodhaan. Diinni Oromoo shakkamaa godhee jiraachisuu barbaada. Oromummaan kootii gurraacha. Itoophiyaummaan immoo kootii adii miti. Oromummaa fi yaalaaf Itoophiyaummaan kee. Sumaalee tokkoof Sumaalummaa isaati Itoophiyaummaan isaa. Daassanechi tokkoof daassanechummaa isaati Itoophiyaummaan isaa. Oromoon ta'urraa kara gochuutti qixaan yoo hin ceene injifannoo barbaachisu fiduu hin danda'u. Oromummaan ta'uu qofaan hidhamee deema taanaan erguu gahuu hin danda'u. Maraammartoo itti fufu. Gadaantummaatti itti fufu. Qabsoon itti fufiinsa qabaachuu hin danda'u. Oromoon ta'uu bira darbeera. Kara gochuutti ce'ee jira. Oromoon waan barbaade yoo uumame inni ija isaa irraa buqqisuu hin qabne waan sadii. Inni siyaasa fe'e yoo garaagarummaa fe'e jiraate irratti wal dhabuu hin qabne garaagarummaa fe'e keessatti tokko ta'e irratti hojjechuu qabu waan sadii. Kana yoo goone Oromoon bakka barbaadamu gahuu hin danda'u. Itoophiyaan bakka barbaadamu gahuu hin dandeessu. Amma kaleessa qophoofni har'a fakkaata. Borus immoo ammuma har'a qophoofni fakkaata. Diinagdee Oromoo garaagarummaa fe'e dhaabuu irra hin jiraatu. Qophii Shimallis Abdiisaa waliin turre kana fakkaataa ergaa isaanii isin gaannatti fakkaatu subscribe like share gochuun dagatinaa. Amma immoo qophii itti aanu walitti deebinaa murree jira hedduu galatooma.